Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya nagaaf jaalalli kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu sinin jecha har'a waa'ee ka'umsa rakkoo Oromoota Walloo irraa waa jechuu barbaada. Sunis ka'umsi rakkoo uummata Oromoo Walloo innis akkuma waliin argaa turretti rakkoon Oromoo Walloo qumaara siyaasaa guddaa keessumaa kan uummata Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een ummata Oromoo Walloo irratti taphatamaa jirudha. Innis kan armaan gadii kana. Tokko, qumaarri taphatamaa jiru keessattuu Oromoo Walloo kan afaan Amaaraa dubbatanii fi Oromoo Walloo kan afaan Oromoo dubbatan gidduutti warra ayidooloojii nafxanyaa fudhatan gidduutti taphni haman obbolaa kana lamaan gidduutti taphatameera. Tokko, lammaffaa warra eenyummaa isaaniitii fi duudhaa aadaa fi akkasumas amantii isaanii irratti qoosaa hin beeknee fi warra eenyummaa isaanii of wallaalchisan gidduutti walitti bu'insi akka taphatamu gaheen guddaan taphatameera. Kana qofaa miti, hanga meeshaa diinaa tahanii Oromummaa keenyaa fi godina keenya diiguutti hiriira bahuun akkasumas karaa miidiyaa adda addaa propoogaandaa qabsaa'ota haqaa dhugaaf dhaabbatan irratti dhiibbaa godhaa turan. Lama, amantiin adda baasanii shira hamaan as bahan innis Itoophiyaa wada duroo kaffitaan mallisaa taallan jechuudhaan duula banan. Kana jechuun isa dirree boruu sana deebisuuf akka ta'e sabboontoota ilmaan warqituu jalaa dhokataa hin turre. Kanaanis imaama masjidaa ajjeesanii imaammata isaanii galmaan gahuuf weerara yeroo hedduu banan. Garuu Rabbiin warra haqaa wajjin jira waan ta'eef milkiin kan abbaa haqaa ta'e. Sadii, qumaarri sadaffaan immoo afaan Amaaraa kan dubbatu Oromoota Wallootiin tapha sabni Oromoo bal'aan irraa hin hubannetu taphatame. Innis dhumaatii Wallaggaa fi Matakkal keessatti ofii ajjeesanii takka Shanee takka immoo kan biraati jedhu yookaan immoo Wayyaaneedha jedhu. Ajjeesuu qofaa miti, buqqisanii ofii isaanii ittiin goofandii bananii kadhatu. Doolaara achiin argamuun deebisanii isaanuma ittiin fixu. Kun hundinuu kan tahuu danda'e dhugaan bakka jiru hubachuu dadhabuurraa akka ta'e wal naman gaafachiisu. Afur, amma immoo kan nama ajaa'ibu seera kabachiisnaa irraa gara ofirraa ittisuu yookaan immoo hilluunnaa guddaa jedhu jechuutti seenan. Achiin booda lolicha ofii lolachuu dadhabnaan lola ummataa labsan. Kun hundi qumaara siyaasaati tahuu hubanne. Balaw jedhee warri geeraraa ture duuba taa'ee fedhii isaa malee ummata nagaa jaallatu fuudhanii ibiddatti galchan. Kanaanis ummata nagaa irratti miidhaan hamaan qaqqabuu danda'eera. Isaan keessaa buqqa'uu fi qabeenyi isaanii barbadaa'uun akka rakkoo hamtuuf saaxilamaniiru. Kanaaf immoo sababni guddaan badhaadhina federaalaa fi naannooti. Sababni isaas hanga ammaattuu injifannoo isaanii malee rakkina ummatichi keessummeessaa jiru hin gabaasne, gabaasuus hin barbaadan. Sababni isaas dantaa ummataa waan hin qabneefi. Yaada furmaataa jennee kan lafa keenya. Tokko, qabxii afuri. Tokko, mata dureen hawaasaa yookaan abbootiin amantaa fi aktivistoonni warri qabsoo Oromoo Walloo dura dhaabbataa turan gadi bahanii ummata keenya dhiifama gaafachuu qabu. Lama, dogoggora duraanii irraa baratanii qabsoon Oromoo Walloo godhu cinaa dhaabbachuun wareegama barbaachisu hundaa kafaluuf qophaa'uudha. Akkasumas ummata waliin jiraatan hirmaachisuun ijaaruudha. Kana jechuun wanta dalagaa turan dogoggora isaanii irraa baratanii fuulduraaf immoo of qopheessanii hawaasicha dammaqsuun qabsoo Oromoo Walloo barbaadu cinaa dhaabbachuu qabu jechuudha. Sadi, obbolaa lamaan gidduutti garaagarummaan akka hin uumamne yaada tokko qabaachuun afaan tokko dubbachuun galma yaadame gahuun ni danda'ama. Kanaanis itti milkaa'uun salphaadha. Afur, ummata keenya afaan Amaaraa dubbatanii fi hubannoo fi siyaasa imaammata Oromoon barbaadu sana barsiisuu fi hojiirra akka oolu dhiibbaa gochuun akkasumas deeggarsa karaa hundaan barbaachisu gochuun qabsoo Oromootti galchuu fi harkisuun barbaachisaa utuu hin taane dirqama keenya.
egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya ankan sin waliin ture kamisee harawaa turtii gaariin isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.